Of, numa desa tera kalfan. Nu dabra jenne biyya keenya irraa baqan. Sanuu hanqannee gachifne akka hoolaa fi lukkuutti qalama. Itu isa biyya keessaa jennu biyya alaattis akkas nutti godhaa jiru. روح حطي اكل كله دقس روح حطي اكل كله يلا روح حطي اكل يلا هيا هذه اليوم هيا هلا اليوم 22 شهر هي عم تشتغل يديروا كورياتون يديروا كورياتون يديروا كورياتون يديروا كورياتون Mucattiin isin akka sanaatti duute obboleettii mucaa kanaati. Sababni ijoolleen keenya yeroo hedduu Saudi Arabiyaa keessatti irra deddeebii ajjechaan irratti Urutaa garuu yeroo akka kanaatti haasofnu ijoolleen keenya tokko tokkos rakkina qabu. Dhugaa Rabbiin isiniin jedha rakkina baay'ee qabu ijoolleen keenya tokko tokko. Ilaalaa mimmi waan isin maadaamii ofiitti hojjettu. Meeni kana njo arkamal takkat siyaadha udhaamiti njoota nama guddoo akkanatti duuba kaameeraa jira gurmuun dhaqqaba najjeessuudhaaf naqqabdu argeessa sagalee taa'etta. Miidiyaa kanarratti kan naanna'aa jiru mucattii kana qofa. Mucattiin kun akkamitti maadaamii si akka kanaatti rukuttee jedhamee baay'ee haasa'amaa jira. Baay'ee nama gaddisiisa. Yeroo ammaa dargaggoonni baay'een lubbuu isaanii ofii isaaniitiin dabarsaa jiru. Gurbaan kun Gadaa jedhama. Kaleessa ganama Feesbuukii isaa irratti My Last Breeze yookaan ammoo afuura koo ishee dhumaa jedhee. Mucaan kun ganamaan afuura koo isii dhumaa jedhee Feesbuukii ofii irratti maxxansee sa'a 5 booda of ajjeesee jira. Usmaan mataan garagalee Aladdiin boraantu wallolee baala gubattee. Waan hin dhalatiin dhalatu sin guddatiin jedha Oromoon koo. Oh my god! Wow! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu? Naguma har'a viidiyoon jiru bicuusii waan nama azzansiisu qofaa. Anyways wanta kana kaa wajjin bu'aa waan laalluudha adda. Viidiyoon kun akka nama hunda bira ga'uudhaaf laayikiidhaan jalqabnadha. Viidiyoo kan namni subscribing godha subscribe godha laayikiidhaan jalqabna. Of, numa desa tera kalfan. Nu dabra jenne biyya keenya irraa baqan. Sanuu hanqannee gachifne akka hoolaa fi lukkuutti qalama. Eenyu qabaanne eenyu kennatti manna. يديروا كورياتون يديروا كورياتون يديروا كورياتون يديروا كورياتون Obboleettii mucaa kanaatiin natti fakkaata mucattiini. Baay'ee nama azzansiisa gurbaannis yeroo laaltanuuni. Dhugaa Rabbicha waan kana nama beekutu beeka bakka. Garuu amma wanti Saudi Arabiyaa keessatti ta'aa jiru dhugaa Rabbicha waa yaaduudhaan nama qaanessu. Saudi Arabiyaan deebitee calanquudhaaf salaalee asii nutti ta'aa jirti. روح حطي اكل كله Mimmi jarra Arabii fabriiktan maal jedhaa jira namichi? يلا روح حطي اكل يلا مال جرى جراني. هيا هلا اليوم 22 شهر هي عم تشتغل روح حطي اكل كله تقص يلا حطي اكل يلا Ijoolleen keenya waan akkasii keessa jiru qaba. Wanti kun akkuma kanaatti itti fufamu furmaata qaba jennee yeroo laallu immoo biyya kamirrayyuu jiraattee viidiyoo kana sheer godhi obbolaa kee warra Saawud Arabiyaa keessa jiran. Lakkoofsi kun lakkoofsa poolisiiti sadan. Yeroo rakkatte, yeroo lubbuun si qabde, yeroo madaamiin si jeesuudhaaf sitti tattaafatte kaameeraa fi lafiitii keessa daqiiqaa 5 tiktookii waraabuu dhiisi yaa Oromoo jechuu dhiisi lakkoofsa kanarratti bilbili. Yoo nama afaan hin beekne ta'e irratti booyi dawwaliituma irratti booyi. Sigalee battalumatti furmaata argachuu dandeessa. Warri kaan immoo nagaa jira jettanii hin taa'ina. Ijoolleen keenya, obbolaan keenya, hiriyaan keenya Saudi Arabiyaa keessatti qalamaa jiru, daffaramaa jiru. Baay'ee kan nama gaddisiisu. Warri tana dhagiidoo qaba jedhee dallaalonni ijoollee keenya daffaraa jirtanu. Wallahi guyyaa tokko Rabbiin waan hin jirre isinirraan baasee nu agarsiisuuf ta'a. Inshaallah bi'idhinillahi alkariim. Hinafu. Warri hadha nama miidhe. Akiraattiin baasu Rabbiin otoo addunyaa irratti isin buusa. akkuma sirraa dhageessan yeroo maadaamiin keessan isin cinqite yookiin immoo mana sana keessatti rakkoon isin irra gahaa jiraate 995 996 fi 999 itti dawwaltanii rakkina keessan himachuu hin dandeessu. Waan isin dhibu keessaa immoo Saudi Arabiyaan isin cufama yookiin cufamuudhaaf jedhamaa jira. በአላህ ይዘጋ ሳዑዲ አረቢያ ላይ ትላለች። ይሄ ቪዲዮ ኮፒ ሊንክ ሼር ያርጋችሁ አይርሱ ለማዳም ቅመሞች ለሚመጡት እኔም የእህትነቴ ምክር ነው። ላኪን ግን ራስ ወዳጅነትን ተሰማኝ። እኔ አረብ ሀገር መጥቼ ነው እናቴን ከአንድ ቀሚስ ወደ ሁለት ቀሚስ ከቆርቆሮ ቤት ወደ ሳር ቤት የቀየርኳት ማለት ነው። ጫዋታው እዚህ ላይ ሳይሆን
አሁን ሳዑዲ አረቢያ ላይ እንደ ድሮ አይደለም። ኑሮ በጣም እሳት ሆኗል። እናንተ ኮንትራት ወይም ጠፍታችሁ የምትሰሩት ሰዎች ሻሪያ የምትሰሩት አታውቁት። ውጪ የሚኖር ሰው ነው የሚያውቀው። እንደ ድሮ አይደለም። ኑሮ በጣም እሳት ሆኗል። እነሱ ሰራተኛ የሚከፍሉበት አቅም ራሱ የላቸው። እራሳቸው ራሱ የሳዑዲ ሴቶች ውጪ ወጥቶ ስራ አይሰሩም። አሁን ወጥቶ ስራ እየሰሩ ነው። ኑሮ በጣም ስለተወደደ ማለት ነው። ቢያመጧችሁ ራሱ ያለ ደሞዝ ነው የሚያሰሯችሁ። እመኑኝ፣ ከመቶ ወይ 10 ነው ደሞዝ የሚከፈላችሁ። ስለዚህ ሌላ ሀገር ሄዱ። ሳዑዲ አረቢያ አልቆባታል። ታንሺ መንግስታችን እኛ እንደ ችግር ሲደርስብን መንግስታችን ቢደርስልን ችግር ላይ አንደርስም ነበረ። ብቻ ለኩል ሀል አልሐምዱሊላህ። isiin kun immoo waan biraa jedhaa jirti. duraan akkasiin Saudi Arabiyaa keessa turte. Saudi Arabiyaa kana keessatti immoo hojjettee maatiidhaaf mana jijjiirtee akkasiin taate nutti himaa jirti. amma immoo garuu Saudi Arabiyaa rakkina keessa galanii jiru. akka durii miti jireenyi jara. amma gara rakkinaa keessa galanii jiru. jireenyi achitti baay'ee qaali'eera jedhaa jirti. yeroo jireenyi qaala'u kana keessatti jarri sarraatanyaadhaaf kaffaluu miti jarri iyyuu gadi ba'anii hojii hojjechuu jalqabaa jiru jedhaa jirti. الروري بنوتو منجو ما لنا ما نمتو برا بس نقل بقى عندنا كل جنب حياة عندنا كل جنب زماني كذا جربا مني برتة أنا يا رب أنا رئيسان قالا قد يعني كدابة سراتنيا جريني بياباس يعني بقى يعني ركتا ربي بياباس ما كسرتش بيام بينا nama tokko kanatti immoo namni waan jaallatee dhaqutti fakkaataa jira miti. asitti jireenyi jara dhibnaan deemaa jiru. jaallatanii miti kanas ba'aa jiran. rakkina maatii jara yeroo laalan hojii aaranii manaa ba'aa jiru. ammas taanaan deemuun yoo dirqama ta'e malee biyya alaa dhaquunis yeroo kana keessatti baay'ee cimaa ta'ee jiru. jarri maatiidhaan wal loltanii yookaan waan bicuu kanatti aartanii biyyaa baatan dhugaa rabbi jara akkasii dhiifadha. isin dhiifachuu qabdu dhugaa rabbi. Kamal takat siya daw damit njo tema guddo akkanatti jechuudha bakki kaameeraa jira burmuuna dhaqqaba najjisuudhaaf naqqabdu argeessa sagalee naa taa'e taamitti akkana jaarstumte jechuudha hawwacha beet harkee cabu dammoon faarfatti egzaabiir sodaataati cittoo waan akkana hojjetanii poosti gootanii madaamii ijoolletti kaastan jechuudha naanna biraallee waanuma akkatti rukututti fakkaata siigalee waan kana jechuudha. Balegi asaddagi si baddire jechuudha si balegi tan waan isin dhibu keessaa ijoollee keenya keessas kan quufaan jiru bakka akka biyya ofiitti kan jiraachuu barbaadan jiru. akka kanaatti miti kan jiraachuu qabdu bakka gadi jettee jiraachuu qabda achitti. so mana fira keetii miti kan itti jirtu mana haadhaaf abbaa kee miti kan itti jirtu. rakkinni bicuu sirra geenyaan kan dafii si qaqqabu hin jiru achitti. baay'ee nama gaddisiisa. yeroo ammaa dargaggoonni baay'een lubbuu isaanii ofii isaaniitiin dabarsaa jiru. gurbaan kun Gadaa jedhama. kaleessa ganama feesbuukii isaa irratti my last breath yookaan ammoo afuura koo ishee jedhee maxxansee ture. sa'aatii muraasa booda immoo of ajjeese. dargaggeessi jireenya isaarraa abdii kutee murtoo akkanaa ofirratti fudhachuun baay'ee nama gaddisiisa. nama naasisas. wanti akkasii deddeebi'ee mudachaa jira. namni tokko waan kolfee suuraa isaa maxxanseef qofa gammadee jiraata jechuun hin danda'amu. dargaggeessi keenya baay'een gidiraa jireenyaarraa kan ka'e rakkoo xiinsammuu dabalatee rakkoo adda addaaf saaxilamaa jira. abdii kutachuun hammaatee jira. maaloo wanta kanarraa of eegaa isin hundumtu. yeroo dargaggoonni of ajjeesan akkam nama naasisa jennaan dhugaa rabbichaa በቃ dhaga'uun dhumtisaa jechuudha. በተስፋ መቁረጥ ምክንያት ራሱን ያጠፋው ወጣት መነጋገሪያ ሆኖ በትምህርቱ የተመሰከረለት ምን ያህል ተስፋዬ በወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ በአርቲክቸር የትምህርት ዘርፍ በከፍተኛ ውጤት የተመረቀ ሲሆን ለ4 ዓመት ያህል በብርታት ስራ ፍለጋ ተንከራቶ ስራ ሲያጣ በዛሬው ዕለት ራሱን አጥፍቷል። በሲዳማ ክልል ነዋሪ የሆነው ምን ያህል ተስፋዬ ከመሞቱ በፊት እንዲህ ብሏል። ስራዎች ሁሉ የዘመድ ናቸው። ምንም ጀግና ብትሆን ሰው ከሌለህና የድሃ ልጅ ከሆንክ ዋጋ የለህም ብሏል። እዚህ አይነት ተስፋ መቁረጦች አላስፈላጊ ናቸው። የሰው ልጅ በቀላሉም ቢሆን መኖር ይችላል። ለማንኛውም hadda sinitti meera bakka hadda bakka sagantaa du'aati. ijoollee waa'ee barnootaatiin of ajjeeftu. rakkinni kun eessaa akka jiru beektu? dhugaa rabbii maatii keenya irra jira rakkinni kun. maatiin keenya maal godhe jedha. maatiin namni kan milkaa'u karaa barumsaatiin akka ta'e qofa yaadee jira. bakka karaan biraa sin baasu karaa mana barumsaa qofaan si baasa karaa bakka adeemtee qaxaramuu qofaan si baasa jedhee maatiin mataa kee kana keessatti wanta sana qarratsee jira. so yeroo kana keessatti mucaan sun waan sanaan ala waan biraa yaaduu hin danda'u bakka hojii biraa deemee hojjechuu hin barbaadu. maaliif jennaan duraan mataa isaa irratti hojjetamee jira bakka karaan si baasu karaa barnootaatiin qofa karaa deemtee ittiin qaxaramtee sanaan guddachuu dandeessa jedhamee itti himamee jira. so mucaan sana yaada malee karaa kan biraa isa baasuun barbaadu. mucaan kun egaa kanaatti eebbifamee gizee kan waggaa 4 guutuu yaadaa kaalaa waggaa 4 guutuu isin hojii barbaadan yeroo dhabdan maaltu isinitti dhaga'ama. dhiiroti gaggabaabduun jechuudhaan dhiira kaan irraa dhiiroti gaggabaabduun sirriitti addadha. dhiirri gaggabaabduun konfideensii qaban
erga gabaabduun amala gaarii qaban akkamitti akka nama faana jiraatan sirriitti beekan nama hunduma faana yoo erga gabaaban amala ittiin walii galee nama faana jiraatu qaba erga gabaaban jechuudha. Baay'oo waan tokko barbaade tasa hin dhabu erga gabaaban sababni isaa akkamitti akka argatu beeku amala qaba waan ta'eef erga gabaaban dhiira hundumarraa sirriitti adda of fideessiin isaa. Bakka amalli isaa akkaataa inni nama faana itti walii galu akkatti inni nama kabaju akkamitti akka nama faana jiraatan sirriitti beeka jechuudha. Dhiirri gabaabanii filatamaadha. Dhiirri gabaabaa I love you. Dhiirri gabaabaan I love you. Qaama dhaabii koonaa ilaaltu horota. Dhaabii koonaa ilaaltu. Okay. An gabaabaadha moo dheeraadha? አሳኬት ጀዲና ከስጭንቃ መምቲያን እኔ ዛሬ የመጣሁት ወጪና አርቀኛ ታሪኬን ለመናገር ነው። እኔ ካጅራ ታሪኬን ጉዲና ጎት ልክ ከአሜሪካ ወደ አዲስ አበባ ስመጣ አሜሪካራ ገረ አዲስ አበባ እናንፉ ኤርፖርት ልክ እንደደረስኩኝ ስፖርት ወጀዱን አንጀዳን ምንም ታሙት ካዩ ቺፕሲስ ኛዱን አንጀዳን ልክ እንዳየው አኩመን ወጀዴን ፍቅር ያዘኝ ፍቅሩንስ ይጥፍ ዝም ብዬ ሳያት ፍቅሩንስ ጥፌ በጣም ደስ አለኝ ሲጥፍ በጣም ደስ አለኝ ጥፌ እዛው በጣም ደስ አለኝ ቶን አርጌና ሩኩታ የመጀመሪያ ጊዜ ፍቅር ያዘኝ ፍቅሩንስ እንፊገ ፍቅር እንዲያረጋል ይያል ቀና አስበላቅ ፍቅሩን አከነና ጎጠ ጀዴ ጋፍቶ እኮ ያዴም ቤት ግን ፍቅሩን ገሩ ፍቅሩን ይከዳል ይያል ቀና አስበላቅ ነበር ፍቅሩን አከነና ጎጠ ጀዴ ያዴም ቤት ደስ የሚል ስሜትም አለው ደስ አለኝስ ከዛ ተባባሪ አደራረብ ብቻ ነው የሚቸከነ ነው ቀባ ማሪፈኑ ፈበርሲስ ጆሌ ኬኛ በርሲሳ ማሪፋኑ ፈተው Usmani matan garagale Aladini voran tuwallole Bala gubatte Aladini vorha wallolte Sofia muddamte Olcha itu sodatte Usmani nararamte Alimen bende warra Bala katadette Sofia sa shawadani si wambiri Kaisin hojjattu shaitane yo kasiri ቲክቶክ ተከታታዮቼ ማለት ነው የዛሬ መሳ ይሄ ነው እንግዳ ስለሚመጣ ዛሬ ለዛሬ ነው መሰራውና በጣም ውድና ተወዳጅ ምግብ ነው በጣም ዋጋው ውድ ነው እና ምግቡም በጣም ጣፋጭና ተወዳጅ ምግብ ነው የምግብ ሊብስተር ይባላል በጣም ውድ ነው አንዱ ፒስ 140 ብር ነው የሚሸጠው እና በጣም ይጣፍጣል ይላሉ እኔ ቀምሼው አላውቅም በፊት ያስጠላኝ ነበር ግን አሁን ለምጄው ምንም አይመስለኝም ያኔ በእጄም ብሰራው ምንም አይመስለኝም ማለት ነው ይሄ ደግሞ በአረብኛ ጉጉብ ይባላል ያው አውሬ ነው የሚመስለው በርግጥ ግን እነሱ በጣም ጣፋጭ ምግብ ነው ይላሉ እኔ ቀምሼው አላውቅም ወደፊት ግን ቀምሰዋለሁ ብዬ አስባለሁ ምን እንደሚል ቴስቱን ለማወቅ መቅመስ አለብኝ ያው ምግብ ሰራተኛ ስለሆንኩ ማለት ነው እና አልኳችሁ ይሄ ጉጉብ ይባላል ይሄ ትንሽዬኛው ይቀፋል በርግጥ አውሬ የሆነ እባብ ነገር ምናምን ይመስላል ግን በጣም ጣፋጭና በጣም ውድ ምግብ ነው ይሄ ሀገራችንም እንደዚህ አይነት አለ መሰለኝ እና ይሄ ምግብ ሁሉም መሽቢ ነው የሚሰራው ማለት ነው እና ይሄ ግን በጣም ጣፋጭ ነው ይሄ አሳው ማለት ነው እና እንደዛ ነው ላችኋለሁ ያው ሲሰራ ማየት ከፈልጋችሁ ደግሞ በኋላ ቀርጬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው እና ይሄ እንደዚህ ነው አልኳችሁ ያምራል አይደል በጣም ኦሮታ በገምሳኛ ደ ዱጋራ ብቻ በገምሳኛ ደ በቃ እርባተኛ ከና ያደነና እርባተኛ አሉ አባኒ ፍሪሜ እኝኒ ኢንሰላታ ረጋም ባታፊ Altoko toko idii kanan sagada sakaan immoo sagadu. Kanaafuu hamma fuudhaatii geessaatii gataa malee nama hin salaannetti hin salaatamu maaliifi osoo namichi kun of beeka ta'e bakka kana yeroo isin fiddanu isin kassasuu danda'a maaliifi
namichi kun yeroo fayyaa taayyuu hin dhufne yeroo du'aa taasintu giddiidhaan qabee fide malee osoo beekee hin dhufu kanaafuu fuudhaa geessaati achumatti gadi gataa malee asiin fidinaa fuudhaa deema. Saahibota osoo wayitii sunittis hin salaatamuudha. Ajiib. Du'aan keenya akka saree deemameetuma gatame jechuudha. Inna ilaahi raaji'uun. Adaraa ijoollee salaatatti hajajjabaan nu isiin jedha hunduma keessan hinoo. Tu sittin sagadaminii sagadii kan jedhutu jira miti akkasitti sagadamuudhaaf sagadiidha amma dubbitu. So jarri musliima taataniin saganne jechuudha angiroo keessani. Lataan dheengaddaa amantii islaamaa qabate kan jedhamu baay'ee haasa'amaa jira. Kanarratti garuu inni aaree deebisee jira. Anaa miti kan haasee AI'dhaan yookiin artificial intelligence'dhaan akkas godhanii sagalee koo fakkeessanii gadhiisanii malee anaa miti jedhee baay'ee aaree dubbatee jira. Meemee artificial intelligence'dhaan waan jarri hojjetan duraa dhaggeeffannu. Naannoo irraa hoon buuftanii osoo waaqayyoon ta'e seexanni fuudhee qoraa waaqni saalli isaa dhiiraa akkuma keessan horaa. Naan galle dubbiin keessan gadi buusee ol baasee waaqayyoon suuraa argee eenyutu suuraa kaase. Ergaa Yesuus barsiise hiikni isaa sharafamee dhiiga isaatiin nu bite qaamni isaa garafamee waaqni kayyoo diinatiin takaalamee kufama. Kan boru firdiif eegan namaan itti tufama. Waaqni waaqummaan isaa Yahuudotaan nyaatama. Kan nama baatu isaa waaqni kirriin baatama. Yesuus ofiifuu nama hin baatinaa mormatti. Ergamaa Israa'eliif hin galinaa ormatti. Yaa abbaa kiyya jedhee Yesuus waaqan gaafanne aangoo rabbirraa fuudheen du'aa lafaan kaafanne. Waaqni silaa maatiidha hin cufatanii hulaa gaafa hafuuri rafu ilmatu eegaa bula. Sadi baay'isuu tokko deebi'ee tokko ta'a firaakshiiniin herreegaa dhuma keessan gaaga'a. Abbaaf ilmi wal keessaa gooftummaa walii hirti eega cubbuu laayixanii haati hoo'eessa jirti. Waaqni sadii wal keessaa mana tokko galanii waaqni dhalcheen dhalatu keessan ilmoo dhalanii soba balleessuuf malee anjibba labsaan jiru dhugaan hadhaa'u malaa liqimsaa kaayaa tiru dhiifama sin gaafadhu qabaa waanan balleesse walaloon tiyya kunoo gara xumuraa geesse. Walaloo kana irratti kan inni aaree deebisee jiru meemee deebisa. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu ani obboleessa keessan Lataa Qanayiiti. Gidduu kana as tiktookii gubbaatti sagalee koo fakkeessanii viidiyoo waggaa 3 dura mata duree kan biraarratti hojjedhe irraa kutanii footooshooppii tolchuudhaan akkan waan amantaa koo jijjiirradheetti yookaan amantaa kiyya irratti gaaffii kaasetti fakkeessanii walaloo hojjetanii waanti facaasan ana akka hin taane isinitti himuun barbaada. Ani walaloo akkasii viidiyoo akkasiis hin hojjenne. Amantaa kiyya sin jijjiirranne jijjiirrachuufis yaadan qabu. Naaf galee ittiin fayyeen jiraachaa jira. Namoonni muraasni kana hojjetan ta'e jedhanii walfalmii amantii nu gidduutti kaasuudhaaf anarratti immoo jibban mallee geggeessuudhaaf warra karoorfatan akka ta'e beekuun barbaachisaadha. Amantaan kan dhuunfaa keenyaa, Oromummaan kan walitti qabnu. Ani Islaamas, Kiristaanas, Waaqeffataas, nama amantaan qabnes kan Oromoo ta'e hunda walqixxeettan jaalladha. Walqixxeettan kabaja. Guyyaa tokko amantaa namaadhaan nama qoodee nama ilaalee hin beeku. Kana hundumti keessaniyyuu ragaa naaf baatu jedheen amana. Namoota muraasa dubbii barbaacha sobaan waan namni hin jedhiin jedhanii facaasanirraa of eeggadha. Waan akkasii gaafa dhageessan eenyutu jedhee yoom jedhee eessatti jedhee jedhaa gaafadha. Akka argitanitti fudhatina. Galatooma. Lataan akka kanaatti deebisee jira. Jara akkas godhanis akka jibbaannu keessatti uumamuudhaaf kana godhani jedhee jira. Afaan isaa irraa dhaga'uun waa hunda caala. Dubartiin haadha keenya, dubartiin obboleettii keenya, dubartiin haadha manaa keenya. Waan barana shamarran biyya Saawud Arabiyaa keessa taate bineensi bosonaatu hin taane. Please mootummaan Itoophiyaa, aangawoonni Itoophiyaa yoo akka carraa sagaleen kun isin qaqqabe obboleewwan keenya Saawud Arabiyaa keessatti madaamonni halkanii guyyaa inni jarra hojjechiifatan hanqannaan
akka harreetti tumaa akka harreetti dararaa harreedhaa olitti malee akka barbaadan godhanii ijoollee keenya qaamaa sammuudhaan miidhaa jiru waan ta'eef yoo danda'ame ejensiin hojiidhaaf gara Saawud Arabiyaatti shamarran imalchiisu nurraa hacufamuun jedha walumaa galatti haga wanni ta'e beekamutti nurraa hacufamuun jedha obboleewwan keenya shamarranii imala hojiidhaaf jireenya keessan jijjiiruuf gara Saawud Arabiyaatti karoorfattanii jirtan kaansel gootanii akka gara Dubaay gara biraa akka imaltan isin gaafadha akkasumas ejensiin biyya Itoophiyaa keessa jiru kan inni bilbila namarraa kaasu kan inni shamarran irraa bilbila kaasu gaafa ergu qofa malee gaafa jarrachi kaan bilbila irraa kaasaan jiranu rakkoo jaraa hubataan jiranu mana hojiilee jijjiiraaf hin jiranu ejensoonni biyya Saawud Arabiyaa keessa jiran keessattuu yoo ijoolleen hojii ta'uu fi didee gara ejensiitti deebi'an caammaadhaan fuula keessa dhahanii tumanii dhiitanii geessanii madaamitti deebisaa waan ta'eef ejensii kunis akka ilaalcha nuuf godhatu akka nuuf laalamu ejensiin Itoophiyaa keessa jiru parsantiin 75 hattoota waan ta'eef mootummaan akkuma kanaan duraatti akka nurraa cuccufaman nu odeeffannoo jaraas bilbila jaraas hunda jara sagalee jaraas ofirraa qabna waan ta'eef akka ejensoonni nurraa cuccufaman gaafanna jalqaba jechuudha ejensoonni yakka akkasii ijoollee irratti raawwachiisaa jiran itti aansuudhaan rakkoonni shamarran biyya Saawud Arabiyaa keessa jara mudatee jiru kan lakkaa'amee dhumu miti pliis obboleewwan keenya shamarran kaleessa jireenya jara akkuma keenyaa kana jijjiirachuudhaaf biyyaa baaniif sagalee ataan ibsiin jira viidiyoo kana duutu of jalatti godhaa galatooma. Ammas taanaan karaa mootummaatiinis deebii tokko ni barbaanna dhiigni ijoollee kana lafatti bu'ee akka nafniidhaaf waan dandeenyu harii ni goona. Sagantaan irraaf qabanne kanuma fakkaataa sagantaa biraatti walitti deebinutti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.